السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجنتو في دعوتو توردفتو يوتيوب channel كي جلت أرقمتا يوتيوب channel حالي ما أوروتو جلت أرقمتا ويلكم الشمار كفوني بكو مجرد مرتي نجيني كي يسنا قابو على فيا كيسا هندي كيسانو تكا قدا أصول جنة وروني هنگا أما ماتي نتتاني نججبشات هلتان قلتو مقالني كيسان دچاها تاو أمالي لايك شيرين نججبيسا سنين جدا وروني أراوتاتان أسومان غير يوتيوب channel كياتي دبلا ماماتي نفتا أنا اللي ماتي سنفتا ورا ماتي نفتا كومنتي كي جلنا بريس إن شاء الله معرفي أكما كاكيسان كبادتين سبسكرايب سني قدوف كومنتي بريسو قبدني يوكا مكاكيسان أرغتشون دندو جتشودا سنيفي نما سبسكرايبي نابده gargaaruuf qophiidha hanga danda'u inshallah. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarra qabadhee dhufe yuutuubiin chaanaaliin kiyya waggaa tokkoo fi walakkaa darbeetiin jira. Amma waggaa lamaaf deemaa jechuudha. Waggaa tokkoof walakkaa darbee jira akkuma amma isiniin jedhe kana. Maaliif yuutuubii yoo guruup irratti nama hedduu ta'anii bakka tokkotti hirmaatanii wal gargaaran malee socho'uu hin danda'u. Amma waan waggaa irra darbee jiruuf sa'aatii duraa san irra jalaa kaasaa ta'een deemaa jira jechuudha. Akka viidiyoon waggaan itti naanna'ee deebi'e maaliif sa'aatiin isaallee gadi qaataa jira. Subscribe isaallee gadi aanaadha. Maaliif akkana gargaartan barbaade egaa hordoftoota kiyya namoonni viidiyoo kiyya kana dhageettan hundi keessanuu wal gargaaraa anallee gargaara ana bichaa miti baay'ee jira. Warroonni akka kiyya yuutuub chaanaalii keessan subscribe 400 irra jiru hundi kennaa walaa gargaarru isiniin jedha. Viidiyoo keessa share godhaa telegram irratti facebook irratti YouTube irratti share naaf godhaa. Maaliif sa'aatiin isaallee akka guddatu subscribe isaallee akka guddatu subscribe illee naaf godhaa maatii naaf ta'a. Subscribing kiyya socho'aan jiru kanaaf isin kadhadhe hordoftoota kiyya warri YouTube channel kiyyaaf haarawaa taatan jechuudha. YouTube channel kiyya argitan biraan tariina subscribe like share godhaa. Sa'aatii isaa irraan jalaa kaasaatiin jira. Maaliif sa'aatiin gadi dir'ataatiin deemaa jechuudha. Viidiyoo yoo waggaan naanna'ee itti deebi'e inni sa'aatii isaatii fi moonii isaa yoo guuttatiin subscribe malee sa'aatii irraa nama jalaa kaasaatiin deema. Mee namoonni akka kiyya YouTube channel keessan waggaa tokkoof walakkaa ta'een jira barattanii ani YouTube channel kanaaf haarawaa garuu wanta siitingii keessa sirreeffamullee sirreessitiin jira. Abdul Abbiin galatoomu. Rabbii beekumsa dhumaan qabne rabbi isaaf haa dabalu. Akkuma san wanni inni nuun barsiisin hin jiru. Viidiyoolee hanga danda'u viidiyoon tiktookii muraasa malee ani viidiyoo tiktookii akka namni guyyaa guyyaan fideetiin achirra maxxansu sana baay'ee fidee maxxansu yeroo takka malee yoo irra caalaan viidiyoo kiyya qofaa waan beekurraa dalageedha jechuudha. Kanaafuu subscribe godhaa share godhaa na jajjabeessa isiniin jedha. Maaliif ammallee naanna'ee waggaa lammataa yoo itti deebi'es gaduma deemaa tumaan deemaa sa'aatiin subscribe nu osoo guute sa'aatiin isaa 4,000 yoo guutin rakkisaadha. Maaliif sa'aatiin kama ofiin maallaqaan guutan sanii irra kama ofii guute wayyaa maaliif boodallee rakkoon fidu jechuudha. Hundi kennaa viidiyoo kiyya hundi keessanuu namoonni argitan banaa dhiisaa yoo laalulleen yeroo namni biyya namaa keessa jiru yeroo hin qabu. Biyya keessallee sababa jireenyatiif dalagaa fulii gadheen jira. Yoo daqiiqaa 3 daqiiqaa 5 dhageeffattan kaan banaa hanga dhumaa dhiisati akka sa'aatiin isaa kun guddatuuf na gargaara isiniin jedha. Ani maaliif yeroo baay'ee isin kadhee na gargaara isiniin hin jenne kanuma. Kanaafuu sa'aatii isaattuu gad deemaa isiniin jira. Ammallee waggaa lammataa itti deebi'uu fi ani viidiyoo kee jala laalaa
sheer godha. Ani waa'ee kaardii majjaanaa, waa'ee dibata fuulaa, waa'ee aappii tokko tokko kanneen kana waan beekurraa gorsa viidiyoon tiktook akkuma isiniin jedhe viidiyoo muraasa. Kanaafuu wanni hanga dhiise isa kana fakkaata viidiyoo 216 akkana. Kanaafuu sheerii barbaachisaa namni sheer godhu hin jiru, namni laayik godhu hin jiru. Laayikii godhaa. Humna yookaan maallaqa ittiin kafaltanii ana bichaa miti nama hundaa gargaara akka kiyyaa baay'ee jira jechuudha. Saabskiraayibiin isaanii socho'uu dide. Kanaafuu wal gargaarree wal guddisnee galma ga'uu qabna. Na gargaaraa isiniin jedha yaa Oromoo. Namni kama sirbuu fi kama nama arrabsu bichaa saabskiraayibii itti haru miti. Kanagaa kanallee mee saabskiraayibii godhaaf ittiin guddisaa. Boru ofillee fayyadee namallee fayyada. Namni hunduu jechuudha ana bichaa miti ani nama maraa gargaaraa jedha. Ana bichaa na gargaaraan jedhu gargaaraa nama maraa. Namni hunduu kenna haa guddatu. Yoo namni hunduu guddate akka waan nu martuu guddanneeti. Egaa walaa gargaarru isiniin jedha. Sa'aatiin kun irraa jira duubatti na jalaa gaddeebi'aatiin jira. Kanaafuu dirqama namni sheer godhuu qaba. Namni laayikii godhuu qaba. Laayikii yoo baay'ate sheerii yoo baay'ate sa'aatillee hin dhir'atu jechuudha. Kanaafuu sa'aatiin yoo namni laayikiin godhi yoo namni sheeriin godhi viidiyoo banaatumaan dhiisa akka sa'aatiin isaa guutu akkuma isiniin jedhe saabskiraayibillee hin dagatinaa. Warroonni haaraa taatan na jajjabeessa isiniin jedha. Nama na gargaare kamuu gargaaruuf qophiidha akkuma isiniin jedhe. Ani namni kamuu haa guddatu jedha. Ani kiyya bichaan guddatee kan namni kuuni akka hin guddanne waan akkasiisanii hin fedhullee namni martuu haa guddatu. Maaliif biyya keenya keessa dalagaan hin jiru akkuma namni marti beekutti namni martuu haa guddatu eegaa hordoftoota kiyya. Kanaafi sa'aatiin isaa amma waggaa lammataa kun yoo itti deebi'ee muluu gadi bu'aa. Amma iyyuu gadi bu'eetiin hin jira. Haga dura laakkaa irraa iyyuu sa'aatiin isaa baay'ee tokko gadi dhir'ate jechuudha. Haguma amma waggaa tokkoo fi walakkaa itti deebi'e kanatti jechuudha. Waggaa lamallee amma yoo osoo inni sa'aatii isaatii fi saabskiraayibii isaan guuttatiin itti deebi'e viidiyoon waggaa ka'e sa'aatii isaa hin jiru jechuudha. Kanaafuu namni waliif daawwatuuf waliif sheer godhuuf barbaachisa. Isa kanaaf hordoftoota kiyya nammoo wal gargaaruun dirqama. Warri guruupii hiinee wal gargaaraa hojjetan biyaansi nama 1,000 taaneetiin guruupii teelegiraamaa yookaan guruupii waatsaappii bakka tokkotti walii hiinee laayivii sagantaa goonee laayivii seennee har'a yoo nama tokko namni 1,000 kun saabskiraayibii godheef ni guddata jechuudha. Borus akkuma san yookaan torbaaniin sagantaa goonee laayivii irra seennee warroonni yaada kana qabdan yaadni kun bareedaa warroonni saabskiraayibii gadi aanaa qabdan jechuudha. Kumaa gadi warroonni akka kiyyaa sagantaa gooneetiin walitti guruupii hiinee nama 1,000 taane namni 1,000 kun torbaan tokko nama tokkoof akkasitti yoo nutti tole immoo guyyaa 3 sa'aatii walakkaa yookaan sa'a tokko laayivii irra seennee dalagataatiin sagaleenillee waliin dubbannee dalagataatiin viidiyoo nama sagantaa itti qabanne sanii hundi keenya jala seennee laayikii goonee fi koomantii barreessineef saabskiraayibii warri haaraa ta'anii saabskiraayibii goonee fi osoo wal gargaarree jedhaan yaadni kiyya isin hoo maal jettan? Wal gargaaruun dirqama. Namni guruupiidhaan yoo waliin gargaariin hin guddatu. Namoonni gurguddatanii akkama guruupiidhaan maatii waliif ta'anii sa'aatii waliif guddisanii saabskiraayibii sheerii waliif godhanii feesbuuk irratti waasaap irratti teelegiraam irratti bakka hundatti facaasaniitiin wal gargaaranii guddatanii moonii guuttatanii jechuudha. Kanaafuu
namoonni akkasittiin illee wal guruppii hiinatanii wal guddisnaa. Namni yoo nu waliin qarqaarin namni qarqaaru hin jiru. Maaliif akkasumalee hin guddatu jechuudha YouTube'n. Yookaan sa'aatiin isaa haruma gadi dheerataatiin hin deema subscribe malee wanni tokko jijjiiramni hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana subscribe fi sa'aatii guuttachuun inni jabaata. Nama garaa laafuu subscribe nama godha. Yeroo ammaa kana namni subscribe nama godhu hin jiru, hin jabaata. Maaliif akka saba biraati miti namni keenya subscribe waliin godhu. Walla namni subscribe nama godhee nama gargaaru alfaatu inni. Kanama waanyu garuu yoo waanyoo malee maallaqa ittiin baasu humna ittiin kafalu. Kanaafuu waanyuuf namni hin guddatu. Kanaafuu namni martuu haa guddatu, namni martuu walaa gargaaru, namni martuu walaa jabeessu. Kuni waan daqiiqaa 3 daawwataniitiin wal jajjabeessanidha. Anjaa sa'aatii 2 sa'aatii 3 sa'aatii 5 hin finna miidiyaa irratti yoo seenne jechuudha. YouTube channel TikTok seenne hin finna. Kun daqiiqaan 5 yeroo namarraa fudhatu, daqiiqaan 3 yeroo namarraa fudhatu. Biyaansi isin caqasullee baattan banaatiin hin dhiisa. Sa'aatiin kun akka na jalaa duubatti gadi hin deebine na gargaaraa isinin jedha. Egaa hordoftoota kiyya walaa gargaarru yoo danda'ame haalli nuu mijaa'e viidiyoo kiyya share godha. Akka jedhe kana guruppii hineetiniin bakka takkatti sagantaa goonee live seenne wal gargaaraa. Akkasumalee YouTube'n guddataa hin jiru, socho'aa hin jiru. Wal gargaaraniitiin bakka guddaa gayanii yoo nam tokkochi adda yoo deeme homaa jijjiiramni hin jiru jechuudha. Walii galee wal ta'eetiin wal qabateetiin bakka guddaa gaya. Kanaafuu nullee akkasuma wal qabanneetiin wal gargaarre nu bichaa miti. Har'a nuyiin hin guddatin kun boru guddannee nama ganaa dhufu dagatu miti. Akka warroota amma guddate amma share iyyuu nu godhaa jedhee nama baay'eetti warroota subscribe'n isaanii guddate nama baay'ee share na godhaa jedhee comment jalatti subscribe godhe. Hatta subscribe iyyuu naan deebisan. Wallahi subscribe namni yoo nama kadhatu warroonni guddate kun comment iyyuu dubbisanii namaan deebisan. Nama baay'een subscribe godhee fi comment isaa jala barreessee fi viidiyoo kee share na godhi maatii siif ta'e maatii naaf ta'e. Hatta subscribe ani maatii isaaf ta'e naan deebisne. Share illee goone comment kiyya isaanii iyyuu hin dubbisne jechuudha. Kanaafuu namni ani guddadhee jedhanii wal tuffatu osoo hin taane inshallah borullee nama guddatee nama gadi kareef banataa jiru kareef gara miidiyaatti dhufaatiin hin jiru dagachuun barbaachisu. Maaliif bu'aa bahii namni yeroo awwala jalqabu san keessan tariin hin jiru. Namni bu'aa bahii awwala keessa tare san akkamitti dagata? Dagachuun qabu. Amma akka duraanitii miti namni keenya hedduu kara miidiyaa dhufeetiin hin jira. Duraan baay'ee hin jiru. Maal yoo wal gargaarre kaalaaf biyya keessallee osoo hin jenne hundi keenyaa horri miidiyaa fayyadamnu maal yoo wal gargaarre. Wal gargaaruun baay'ee bu'aa qaba. Namoota amantaa biraa namoota subscribe'n isaanii yeroo gabaabduutti oli guddisan. Ji'a sadiin gahu waggaa dhiisti kenna. Waggaa 5 yoo soo ga'e wal gargaaruun ni jabaata. Namni hunduu hiree carraa isaati guddataaf. Namni sun akka hin guddanne jettee ati hin guddatte sun yoo ka ganaa guddataa jiru kana yaadin hin jajjabeessin haamile irra jajjabaateetiin hojjataa jechuudha viidiyoo. Yoo callisteetiin ani guddadhe jetteetiin bira tarte kama akkanaa kanatu kasii guddisee sillee sadarkaa si gahee subscribe si godhee like si godhee si guddise. Maaliif an guddadhe jetteetiin ka ganaa guddataa jiru kana tuffachuun qabdu. Hundaa jabeessuu qabda. Warri guddatan jechuudha. Amaa yoo share namaaf gootan yoo subscribe namaaf gootan
waa harkaa gatii kafaltan moo humnaa gatii kafaltan osoo walii waanyin namni ani nama waanyuu guddinni nama kamiitu guddina kiyya namni kamuu haa guddatoo jettan share godhaa subscribe godhaa wal haa gargaaru wal haa jajjabeessinu. Kanaafuu share naaf godhaa subscribe like commentii barreessaa akka sa'aatiin kun dafee dabaluuf na gargaara isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kiyya jala seenaa laalaa wanta irraa isin fayyadu xiqqoolee taatuun dhabdanii caqasullee baattan akkuma isiniin jedhe kana banaatuma yeroo waa hojjettan banaatiin dhiisa hanga dhuma haala kanaan na gargaaruu dandeettanii. Maaliif anillee ni beeka namni kamuu dalagaa qabu biizidha yeroo qabaateetiniin hin caqasu. Walaakin irra seenuun kenna waan nafneef yeroo irra seene san daqiiqaa 5 illee ta'uu namaaf daawwanne yookaan viidiyoo san banneetiniin waa dalagaa viidiyoo sun dhumu gargaaruu hin dandeenya nama kamuu jechuudha. Egaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya osoo hoggaan ittiin deebine na jajjabeessaa na gargaara yeroo gabaabduu keessatti namni yoo wal gargaare yeroo gabaabduu keessatti galma ga'a. Kanaafuu anillee isin kadhadheetiin jira osoo hoggaan deebee sa'aatii muraasa amma hafte kanallee irraan kaafanne sa'aatii kana akka guddatu sheerii baay'isaa laayikii baay'isaa yoo san sa'aatiin isallee guddataatiin deemaa subscribe illee yoo adada namni share godhu like godhu namni baay'een argeetini subscribe godhaa. Kanaafuu share subscribe like godhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaafuu viidiyoo illee isinittiin dheeressu kun yaada mataa kiyyaati isin maal jettan warri ni jirraa guruupii hinee wal gargaarraa warroonni subscribe keessan gadi aanaa jechuudha. Warroonni subscribe keessan guddatellee osoo hin hifatin osoo hin tuffatin jechuudha nullee boruun dhima guddanna. Har'a yoo isinii gadi taane boru inshaallah nullee bakka isin har'a geettan kana ga'uun kenna nafuuni turra malee. Kanaafuu share godhaa subscribe godhaa like share godhaa ani guddadhe jettanii nun tuffatina isiniin jedha warroonni moonii taatan warroonni subscribe keessan guddatee jechuudha. Nullee gaafa tokko hin turre malee achi ga'uun kenna nafu. Kanaafuu nu jajjabeessaa isiniin jedha gabaabumatti. Viidiyoon kiyya kan har'a qabadhee dhufe kana fakkaata. Sa'aatii kan naa guddisoo kan dagannee sheeriin viidiyoo banaa dhiisa hundi keessanuu. Viidiyoo banaatii dhiisa yeroo maahiqaa dhiixan yeroo muchuu tokkostan banaatii dhiisa. Yeroo sanitti maaliif dalagaan waan isinii baay'atuuf bantanii caqasuu daqiiqaa sanii takka yoo laaltanii daawwattan kan banaatumaan dhiisa yeroo hundaa viidiyoo kiyya banaatiniin dhiisati haala sanii sa'aatii na gargaaruu dandeettanii hordoftoota kiyya. Warri haarawaa taatan akkuma isiniin jedhe subscribe'n dagatinaa. Anillee maatii isiniif ta'uuf qophiidhaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya mee warri si gargaaraa jirraa si gargaaraa jettan komantii jalatti barreessaa. Wal malee maal qabna yoo wannuuti waliin guddifne nu guddisa. Kanaafi hordoftoota kiyya jajjabaadhaa nama hundaa gargaaraa. Subscribe'n kiyya gana 400 irra jira waggaa tokkoof walakkaa ta'e. Mee namni akka kiyya subscribe'n keessan waggaa tokkoo fi walakkaa ga'ee hanga ammaa mooniin guuttatin hin jira mee komantii jala barreessa. Ani garuu hin beeku hin jira jedhee yaadu. Warra haarawaa banate yoo taate malee. Mee namni subscribe'n keessan waggaa tokkoof walakkaa guutee hin jira barreessa mee komantii jalatti. Hin beeku ani garuu kiyyuma bichaa natti fakkaata. Kanaafuu wal gargaaruu qabna. Yoo san subscribe illee socho'aa. Yoo share'n baay'ate laayikiin baay'ate YouTube illee viidiyoo kee namni jaalateetiin jedhee beeksisaa jechuudha. Yookaan yoo namni bira tare
YouTube illee hin beeksisu jechuudha. Kanaafuu akka namni baay'een argu sheeriin dagatinaa, laayikii, koomentii barreessa. Isinitti illee toluu baatu maaliif haamilee namni wal jajjabaateetiin hanga moonii guutuu saniif laayikii sheeriin baay'atuu qaba yoo san baay'ata yookaan viiyuuf sa'aatiin isallee socho'u. Kanaafuu na gargaaraa isiniin jedha. Hadara obbolummaa, hadara oromummaa. Namni viidiyoo kee argitan subscribe, like, share, commentii godhu malee biran tarinii. Yeroo waa dalagaa jiraattan banaatiin dhiisa viidiyoo kee akka sa'aatii naaf guutu, akka subscribe naaf guutu. Na gargaaraa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya haasaallee isinitti dheeressee maaliif sa'aatiin kiyya akka naaf guddatuu fi viidiyoo dheeressee viidiyoo kana dheeratu kana banaatumaan waa dalagaatiin hin dhiisa. Maaliif yoo san sa'aatiin guddataa amma viidiyoo dheeressetiniin waraabaa. Isin immoo subscribe, share, like na gargaaraa isiniin jedha. YouTubein kiyya osoo waggaa lammataa ittiin deebin akka guddatu na gargaaraa isiniin jedha. Inshallah namni yoo wal gargaare yooma san bakka hundaa bakka yaade hundaa ga'a. Maaliif waggaa lammatallee yoo asitti deebi'e waggaa dhufullee inni sanuma jechuudha. Waggaa sadaffallee sanuma jechuudha. Sa'aatii kaasa jechuudha. Waggaan naanna'ee yoo itti deebi'e sa'aatii kaasa. Garuu subscribein kaafne kaaga amma subscribein akkasumatti jira. Garuu namni subscribe namaaf godhu hin jiru. Subscribein gadi aanadha. Ji'a takka keessa subscribe takka lama akka namni YouTube irraa iyyuu hin jirre jechuudha. Kanaafuu subscribe illee baay'isaa, like, comment illee baay'isaa isiniin jedha. Yoo waggaan lammatallee itti deebi'e sa'aatii akkuma jiruun kaasaa jechuudha. Amma kun sa'aatii baay'een irraa kaasee maaliif waggaan naanna'ee itti deebi'e odoo waggaan lammataa ittiin deebine dafaatii na gargaaraa, share godhaa. Anillee viidiyoo achi dhedheeressee an waraabu kana banaatiin dhiisa. Yeroo huccutu kustan yeroo eegaa dhiitan isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya na gargaaraa isiniin jedha. Yoo namni wal gargaare wanni hunduu salphaadha. Namni tokkochi garuu adda ofii waa sirreessuu hin danda'u waliini. Kanaafuu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota kiyya viidiyoo illee kanarra isinitti dheeressuun barbaadu. Sa'aatiif kanaayyuu dheeresse. Inshallah rabbiin nu gargaaree gaafa isin subscribe kiyya qarqaarsa keessanii hanga moonii guutti na qarqaartanii gaafa moonii guuteen booda inshallah viidiyoo gaggabaabsee waraabaa na hifattanillee isiniin jedha. Gaa dheerate kana banaatumaan dhiisa. Qarqaarsa keessan barbaada. Dirqama YouTube namni yoo banate namni nama jajjabeessuu qaba. Like, subscribe godhuu qaba. Maaliif yookaan sa'aatii namarraa kaasa. Lifaatii waggaan tokko tareetiin jira. Lifaatii waggaa lammataa akka ittiin deebinee na gargaaraa isiniin jedha. Nagayatti viidiyoon kiyya kanarra qabadhee dhufe kana fakkaataa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deemutti nagaan naa tura.